deebinu Waaqayyoon kadhannu akkasitti na deemne galmicha hin argannu. Gooftaaf jiraachuu biyya lafaa bitamne hundumtuu qulqullummaa dhiisee cubbuudhaan saaxilame. Oda gooftaaf jiraachuu biyya lafaa bitamne. Maaloo maal jenna laata gaafa dhufa isaati hojiin keenya hundumtuu ragafasi. Maaloo maal jenna laata deebi'ee dhufa isaatti hojiin nama hundumaayyuu ifaadhaan fuula isaatti. Makamne nuragasi Waaqayyo furmaanni keenya sida qulqullummaa deebanne cubbuudha wal keessa makamne nuragasi Waaqayyo furmaanni keenya sida hundumtuu akka bineensa sababiga eenyutu hundumtuu akka bineensa sababiga eenyutu guyyaa dhufa keetii qophaa'ee seega. Innufaa Yesuus akkaatutti qalbaa jijjiirrannu maaliif teenya nuti. Innufaa Yesuus akkaatutti qalbaa jijjiirrannu maaliif teenya nuti. 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 Qalbaa jijjiirrannu maaliif